Akkanatti nama sobanii ilaalan. Gowwa. Hanga dhumaatitti nafaana tura namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaatti dhuftan YouTube isaa subscribe nu godhan dhaamsa keenya galatooma. Subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kootii ta'a like godhaa hiriyoota keessaniifis share godhuu hin irraanfatina yaada qabdan kamiyyuu koomentii irratti naa barreessaa gara viidiyoo. Barsiistonni barattoota isaaniitiin yoo akkanatti jajjabeeffaman baay'ee namatti tolu. Dhugamaanuu baay'ee namatti tola barsiisonni jechuudha. Barattoota isaaniitiin yoo akkanatti jajjabeeffaman waan namatti tolu waan irraa baratamuu qabu haa xumurrume. Barattoota isaaniitiin jechuudha. Keessattuu barattoota shamarranii. Walitti dhufeenyi barsiisaa fi barataa gidduu jiru yoo akkana ta'e hedduu nama gammachiisa. Haa ta'u malee barsiisaan tokko tokko naannoo yuunivarsiitiitti wanti isaan godhan sirrii miti. Kun barsiisaa hundaani miti. Wanti akkasii sun hafuu qabaa. Nagaya. Saya tokko bilbila Of eeggan hattuun irra fudhateeti. Bilbila barbaadde? Eeyyaan hattuun irra fudhateeti. Oo maal rakkoo qaba obboleessa. Akkanatti nama sobanii ilaalan. Bilbila bareeda 14 Pro Max harkaa qaba dhugaa. Baay'ee tokko bareeda. Datuma kaan jechuudha. 14 Pro Max. Hiyyumaa dhaatta? 14 Pro Max jedha. Hiyyumaa gurguratoo barbaadde? Maal barbaadde? Maal barbaadde? Nagaa sun. Maal rakkoo? S21 Ultra Range. Oh, itu millen jira. Oh, kanan. Bareeda. Namoota baay'eetu akkanatti miidhamaa jira waan ta'eef hanga dandeettan viidiyoo kan share godhaatii namoota hedduu bira akka ga'u taasisa. Baankii dheernu birriirtu sii dabarsaa deemee. Rakkoo jira. Makiinaa san laalte? Kadi? Eegi fudhadhu isaan fuudhi deemee bakka. Ciao. Ayya ayya. Walla argina. Rakkoon qaba. Hin badin. Koo birrii kuma 15 bitan. Fudhadhu. Miila duwwaan bisa. Sittaaf godhadhus isa godhadhu immoo. Ishee ilaan jee. Ciao bakka. Kanaa ka yaaddeef guddaadha. Itti yaadu. Kootiin silkiin ta'ame. Gadheen na nyaattee ijoo. Gadheen na nyaatte sirriidha. Namoota hedduutu akkanatti saamamaa jira yeroo ammaa kana jechuudha. Nama baay'eetu karaa kanaan saamamee jira. Qoricha fayyadamanii sammuu namaa hadoochanii meeshaa namaa waan namni qabu namarraa fudhataa jiran waan ta'eef nama hin beekne nagaa gaafachuu dhiisuu akkasumas moobaayilii nama hin beeknetti hin kennina. Naa bilbilaa harrakkadhee jira. Uumama jedhee isinitti dhufee isin harkaa fuudhee haala kanaan dhiibbaa isin irraa geessuu danda'a. Isin saamuu danda'a waan ta'eef of eeggannoo akka gootaniif viidiyoon kun kan hojjetame. Kiniinii meeqa amallaqee dhufe bishaan kun? Kiniinii meeqa amallaqee dawaa meeqa amallaqee dhalate jechuudha. Maal jechuudha? Waan inni dhalateef waliin ilaallama carrashaa. Maal jechuudha? Inni diraamaa nu ta'uu qaba. Wallahi billahi diraamaa inshaallah waliin ilaalla. Maammadoon kun waan inni dhufeef rabbii guddaa beeka. Wallahi billahi waan inni dhufeef rabbii beeka. Waa meeqa amallaqee dhufe wannummaan isin agartan raammoon tun waa meeqa amallaqee garuma keessa dhokatee kama dhalate arge jechuudha. Sini galee wallahi Dhalaan Oromoo biyyaa yoo yaate. Macarrashaa keessa ilaalu malee inshaallah. Amma sitti golfallaa. Waan akkana sooshaal miidiyaa hawaasaa irratti baasuun sirrii miti. Seenaa isinitti hima jechuudha. Wallaahi mucaa kana jechuudha. Waan hin godhin hin qabu. Wallaahi billaahi waan hin godhin hin qabu. Rabbiin argaa. Ajjeesuudhaaf akka hin dhalanne yaalii irratti godhaa turte jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu waan akkanaa kana miidiyaa hawaasaa irratti baasuun sirrii miti. እናመሰግናለን። በመቀጠል የተከበሩ ጀዋር መሐመድ ቶሌ
maqaan wal fakkeenyi akkanatti nama dogoggorsaa. Eessaan seene waama jedhanii naannawanii kolfutti jiru. Naannawanii ilaalutti jiru. Galatooma kabajamoo Abiyaayii. Isaatu seene moo isaan? Jalqabarratti kabajamoo muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmad gaafiiwwan miseensota mana mariitiin dhiyaataniif ibsa kennuuf gidduu keenyatti waan argamaniif onneerraa galateeffachuun barbaada. Biyya keenya keessatti maqaan namoota baay'ee wal fakkaataa hanga akaakayyuutitti jechuudha. Namoota hedduu dogoggorsa. Yeroo baay'ee footoodhaan gargar baasu. Kunis waan akkasiitu ta'ee jira. Gowwa. Gowwa. Miicee micciiree ilaaliyan naamani. Okay. Hiriyaasitti dhiyoo ollaan ati wajjin buna dhugaa jirtu. Hiriyaan kee waliin laaqana nyaattu. Haadhoo kee obboleessa kee waan taane. Sitti hin himu malee keessoosaa inaaffatu jira. Inaaffatu jira. Nama kamiyyuu haa ta'uuti. Hojii hojjetta yoo ta'e waan sirrii dubbataa jira mee hanga dhumaatitti ilaala. Sitti hin himu malee yeroo kamuu siin dorgomaa jira. An jechuudhaaf hin jiru. Sirraa liqeeffateetu ittiin siin dorgoma. Sirraa liqeeffateetu ittiin si kuffisuu barbaada. Isa gaarii. Isa baay'ee yaadni isin himne fasisteemaa jira. Itti yaadi. Ana akka kiyyatti jechuudha wanni inni dubbataa kun sirriidha jedhee fudhadhaa mee isin maal jettu koomentii irratti naa barreessaa. Itti yaadi. So, before I reflect on the question, let me mention one issue that makes me. Asirratti waan biraa haasa'uu barbaadee hin jiru warra kaameraamaaniiti. Kaameraamaanii biyya keessaati moo biyya alaati viidiyoo kana kan waraabee jiru. Maaliif dogoggora namaa irratti xiyyeeffattu? Viidiyoo kana innaa waraabdu yoo gara biraa qabde maal rakkoo qaba? Warri kaameraamaanii dogoggora namaa qofaa irratti xiyyeeffataa jirtanii of eeggannoo godhaa yoo irra darbitan maal rakkoo qaba? Sirrimatti bakka dogoggora namaa eeddanii garasitti naannessitanii dogoggora namaa san sirriitti ifa baaftanii mul'istan. Sirrii miti namni nyaachuu dadhabee jira sababa keessan mee viidiyoo tana ilaala. Warri kaameraamaanii dhiisa nyaachuu dadhabe namni. Sirrii miti waan akkanaa kana godhuu dhiisaa dogoggora namaa caalaa cimina namaa irratti xiyyeeffadhaa isiniin jechuu barbaada. Viidiyoon har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kanneen irraa barnoota guddaa arganneerra jedhee yaada. Akkasumas hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Viidiyoon kun barnoota guddaa of keessaa qaba waan ta'eef hiriyoota keessaniif sheer godhaa, laayikii godhaa, yaada qabdan kamiyyuu koomentii irratti naa barreessaa. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa hangasitti yeroo gaarii.